namni baay'een argitan namni baay'een isa jaalatu san fiigeetuma Hacaaluu boollatti darbee jalaa deebi'e malee waliin hin awwaalamne haadha abbaan isaatu jaartiin isaatu ilmaan isaatu quba qaba ummanni baay'een Nuhu akkasitti jaalatu sun akkasi bahee argitan kiristaanaa muslima jiddu fiigeetuma baadhatee qabrii kaayee jalaa deebi'e malee qabrii wajjin seenne waliif gallaa ummanni kanatti Abiyyi jaalatus Jawaar jaalatus boru fiigeetuma qabrii keessa jalaa deebita malee waa takkallee jiru takkallee illa rabbal ala kanaaf rabbiinuu gabrootan saa isin godhatee osoo jiru isin fiidanii gabrootan namaa tahu dibbee namaa tahu kun isinin baasu wanni isin baasu zakkaruudhaa fi halkanii guyyaa salawaata baay'isuun qaama nama urgeessitii bifa nama bareechiti jiru nama bareechiti riskii isinii qabdi ulamaa'ota jala fiiguun ijoo dubbiiti jettee osoon hin seenin dura ulamaa'ota jala fiiguun ulamaa'ota miiliyoonaan nuu kaa'ee jira ammaa sirra deddeebi'uudhaan hin ja'a bada'ummaa keessaa akka haariifataanu haariifummaa jechuun azaabatti deemu jechuudha miti haariifummaa yoo ta'e addunyaa tana haariifummaa sheexaanaa san yoo ta'e addunyaa kana quba tokkoon kadhaabe mi'aayam kadiiri haariifummaa sheexaanaa yoo ta'e daansiidhaan jettu wauma feeteen uffataan jettu wauma feeteen ummata raapparoota gurguddaa addunyaa tanaatti wajjin wauma feeteen haarifummaan Allahu ahad caale tokkollee hin jiru yoo qabeenya taate ajaa'ibatti waggaa 14 eenyumatu beeka ijoollee 20 guddisaa konkolaataa 4 wajjin oliin qaba sarraatanya 7 fan qaba hojjettu 7 fa obboleeyyin kiyya walli summaati yaa maallaqa guddaadhaan argadha akka malee garuu san hundarra qabeenyi dhuman qabnee fi hin sharafamne Allahu tahuudhaan hubadhe hunda keessa harka maradheetiin bahe amazing akka fedhiin nafsiyyaati yaa wala banan baafne nin beeka otuu wala bana baaftee walli summaan tiyyaana wala bana baafti obboleeyyin kiyya rabbii wanni kana godheef isiniin kadhachuu fi rahammata isinii godhuu fi gaafa diddaa gootan isin dhabamsiisuudhaaf qabadhu isa akka kanaatti welcome baby everything shamarranii fi dargaggoon biyya tayyaa babbareedduun hawwaniif manguddoon babbareedduun bakka jirtanitti rahmataa fi nagayni rabbii babbareechee dargaggoo fi shamarran isin godhee hawwaniif manguddoo isin godhe kabaja namoomaa isiniif kenne rabbii keeysan nuura jiruu teeysanii rabbii keeysan nuura qabrii teeysanii rabbii keeysan jaalallee keeysan kan quufamne ahad rahmaanul ba'ari waasi rahman nisaa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jechuun jecha guddaadha aamin jechuun qeebalachuun Allahu akbar duuba gaa arraan tana dhimma jaba halkanii guyyaa jaba dhimma jabaat dhimmi kun dhimman gara muummicha ministeera Itoophiyaadhaatti gaafii mirgaatii fi seera qabeessa
haala naamusa qabuu fi seera qabuun haala naamusa qabuu fi seera qabuun wanni nin dubbadhuufis saba heeraa fi seera naamusa qabu kabajamaarra waan hin dhaladheef seeraa fi naamusan dubbachuun ulaagaa namummaadhaa guutuudha ulaagaa diin guutuu waan ta'eef gaafii seeraa namni dhiyeeffates deebi'ii seera qabeessa walabooma waan argatu waan hin beekuuf asuma keessattis akka mirga falmattan barumsa guddaa waan isinii qabuuf lismi dhaggeeffadha. Kabajamoo muummicha ministeera Itoophiyaadha ክቡር የተከበሩት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሆይ እንደዛውም የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሚኒስትር akkasumattis kabajamtoota ministeerota Itoophiyaadha hundumti keessan ergaan kun ergaa ummata bal'aa addunyaadhaati kan mirga uumaatii fi uumamaati መልእክቴ የመላው ዓለም መልእክት ነው። ይህ መልእክት ምላሽን እንደሚያገኝ ጥርጣሬ የለኝም። ሙምቻ ሚኒስቴር አጋ ummanni kun sabaa sablammii Oromoo qofa osoo hin taane Oromoo qofa osoo hin taane sabaa sablammii Guraageetu jira, sabaa sablammii Amaaraatu jira, sabaa sablammii Silxeetu jira, sabaa sablammii Walayitaatu jira, Hadiyyaatu jira, Affaartu jira, Soomaaliitu jira. Ummanni kun dirqama jiruut deemi rabbiin isa uume deemi je'eeniitu ilmi namaa bakka ejjatuu fi bakkatti du'u waan hin beekneef biyyi keenyaas rakkattu waan taateef jireenya ofii fooyyeffachuudhaaf ummanni kun gara biyyoota garagaratti godaanan kana siif hin himu. Akkuma Johaar faa nuu baafte Johaar faa mootummaa kan keetiin hiite mootummaa kan keetiin baafte mootummaa kanas rabbitu siif galatoo. Kan biraatis akkasumatti dhaa jiran isaanis ni baafta je'eetiin abdii sirraa qaba. Rabbii wajjin akka gaafii Museen yookaan Muusaan Fara'oon yeroo gaafatu Fara'oon deebiseef akkanaaf hin deebifne abdii guddaan qaba waan hin si beekuuf waan na beektuuf. Nabi Allah Musaan yookaan Museen Power off. wanni inni mootummaa Fara'oon gaafate
يا فرعون أمة إسرائيل كان بني إسرائيل كان أمة برهدو برهدو جبرا في هلا في أجتشادان قدر فما تران كان سراهين فدد ديماني إيست فدد تنجربي يشام سرا غلاني أمتا كان هدرانا باسي يوكان ناغلك سجتشو لغافت يرو غافتو فرعونيس وننجئين يا موسى يوكان موسى أتي وانو تيابا نسيابا تشيفني سبر سيفني سلين جيفني وهند سيتاني متى قبت سباتني رب ما كينيا يا موسى واكتي أني نبيي لا أمتكنا ناقلكسي ولا باسنون جتاهي تئدي بسيفي لك يا فرعون أتي ربي متي ربي كانوا هند ولين خلقي إيجان جاء ربي بعد ربي سيرجسون نفكاتا مومال فكاتا جين نو ربي سيفن كبوات كل فكاتو سورة فكاتو رجاس فكاتو سيس فكاتو أنا فكاتو إني يادك إنيانيس بفك إنيانيس أدجئ الله أكبر دوبا يا فرعون أنا توكيتشاك أنا نسيفتي وانين أن لبونكي يا بربادنا فقوتي كبر بادتس أنا توكيتشا ولا بومسيته دوبا أمني أنجنا جيو هامي لمني هاجبرو مني جتشون نك أنا نيسو هنجامو يو كان نبي سومسو هنجامو أتو بلسماتاتي ولمان بريداتي وني أسوى غاري كنا أفان غاري النبي الله موسى نتياسيفس نموتج اللساني جرسن كان حاسوا بينه فيه كان ناموسا كابنه اتين برسيسو في وروتن أكاكيا كان وليف قلا جو كان أكاتا تكبساوني في قبصون مالك كفكات سياسة مالك كفكات أتي ربير سياسة بيت وانتف أتي ربير قبروتن ساتي في النات وانتف أتي ربير بكم سنقبض وانتف أكاتي هنكيتي في مالكيتي نداراس قد جت سنوان انتهينيف أدمسي كموسى كان أن ربي جئني نبي الله موسى نس غافي سيرا كان وني فرعون غافتف وني نغافتف ماليف ربيت أني نبي لجته إسان كفارة جته يوكان نفتنيا جته يجربوا يكنسا أكل زمانا كانت توقعي كم نور القرآن إيسا كان اقرأ شامين بروترا اقرأ علماء ترى دمي اقرأ شانوار الرا اقرأ باسم ربك الذي اقرأ
namni kitaaba ofii qara'aa jira kan amantii biraa qabu ati ka kubbaati amantii keen qaraane shayxaanomteen shayxaanomne islaamoyteen islaamoy akkuma kubbatti ji hoggu takkaas fiida hoggu takka achi fiida yaa ki dammaqi hariifate isma of baraare of dhaqqabi sammuu tantee bilchaadhu guddaa ta'e ulamaaotaan sammuu kee gabbisi daa'iidhaan sammuu kan kee gabbisi yaa ki siyaasa yoo ta'e saayinsiidhaan yoo barbaadde baradhu yuunivarsiitii baradhuuti political science learning qaray political science eega baratte yuunivarsiitii seentee eega sin booda siyaasatti kootu miidiyaa irraa akkaati waccuu fi akkaati jettu kun sin deemsisu umrii kee guutuu walaba sin baasu dogoggora irra jirta political science baradhu yookaan quraanni waan hunda qaba siyaasa hunda qaba quraana baradhu truus beekumsattiin amana an wallaalummattiin amanu baraan lubbuun jiru saba wallaalaa oomishee saba gawwaa oomishee saba abbaan fedhe sakraanee qabsotti kaasee lafaan fixu saba abbaan fedhe farshoo dhugee kayi lafaa jee dhiigasaa bara meeqa dhangalaasu saba muummadoon abbaa fedhe muummadoon fedhe lafumaa kaasee iyyisiisu paartii jaarrateenaa sibilisoomsa jee dhiigasaa dhangalaasu kan abbaa hoogganuun beeyne kan seeraa fi heeran qabne kan bara meeqa qabeenya isaa duguugee dhabamsiise kan bu'aa tokko du'uu malee hin arganne waggaa 150 kan diinagdeedhaan gad hin dhaabbatin kan baankii tokko kagamtaa waldaya tokko kagamtaa dhaabni isaa dhaabe hin qabne ummata gartee facee hiji please kun adeemsa je'ee hin amanuu hamman sirratinitti dhugaadhaa baankii tokko waldaya tokko dhaabni oromoof gad ijaare hangammatti ilmaan oromoo kan rabbiin ajjeeser kan rasaasni fixetu guddaadha ilmaan oromootii waa godhuu dhiisi ofiifuu tokko taateen beeytu ofuma siitiifuu ummata oromotu godhaaf hoggaa isaan hidhaman ummata oromootti ba'aadha ummata oromootu boolla keessaa ol harkisa hunduma isaanii miti ummata oromootiif akka seera addunyaatii fi qabsoo addunyaa kanatti dhaaba siyaasatii miti kan nama bilisoomsu ummataatu ofiin of bilisoomse of walaboomsa kana qabadhu kun kan si bilisoomsu dhaaba siyaasaati yoo kan jettu taate ati qabsoon beektu umrii kee guutuun bilisoomtu kan nama bilisoomsu saba bal'aadha kan of bilisoomsu seeruma addunyaa kam keessatti eegasiin booda sabni kun nama isa hogganu eeraa fi seera isaa tumateeti kaayyatee akkasitti abbaa muuddate saniin kutaa hundarraa fidate hogganata akkasii achi ummata opportunity jechuun ummata opportunity jechuun carra laallattoota ummata carraa siin laallatu politikshaan hoggayyu opportunity dha ummata oromooti opportunity ummata dhukkuba opportunity kun of siin gabbisa tufoozoo si godhata ofiin si gabbisa siyaasaa saasa ate bu'aa keetiif miti nama tokko hoggaa filat yookaan akka harargeetti maallaaf godha yeroon isaaf tumse moo an isaa tumseet inni kutaa isaa gabbifachuu deema moo anaan opportunity nama kiyyaaf aangooni kannaa moo ofiisaatiin hiree mataa kiyyaa muree murteessa la dimokiraasii of wala boomsi akkanaan siin jiru kanatti eenyumaa sodaatin rabbii kee malee eenyumaa sodaatin yoo dhaabni keessi gabroomsi jechanan siin jiru kana yoo kan fudhachuu didu ta'e
inni nu gabroonfataadha gabroonfataan biraa kaati loltuun hin jirtu maaliif gabroonfataa biraati lollare maaliif ka biraati lollare waliif gallaa kennaa dhugaa dubbachuu rabbi nuuf haa kennu kennaan dhugaa dubbachuudha rabbiin nama jaalateef kennaa yookaan akka arsiitti akka arsooma kiyyatti maal naaf godha moo carranaan laallata inni kun ana tumsa baafate qabeenyaas narraa guurrate anisuma jalaan fiiga inni immoo narratti mootiidha shanyii isaa narratti muuddata isaan narratti beessifata miidiyaadhaan shanyuma isaa guddisa kiyya keeysan jiru kiyya maallaqamaaf barbaada hoggaa dhiphate kiyya barbaada kiyya hoggansa isaa keeysan jiru nama isaa keeysan jiru kiyya buna qabee jala deema gaarii isaa qabee jala deema akkas no seera addunyaa keeysan jiru qabsoon gamtaadhaan walqixxummaadhaan nu hundaaf dantaadha hoggansinis walqixxummaa waloodhaan waliif galla this truth seerri oromoo kanatti qulqullaa'uu qaba seerri hoggaa qulqullaa'u hoggansa siyaasaatiif osoo hin taane ummata oromootiif qulqullaa'uu qaba mootummaan ummata oromooti je'ee hoggansi amanuudha qaba kamuu hangam maalti hoggansa anatu mootiidha jiru malee hoggansa ummata oromooti mootiidha jee argeen beeku laal deemee ni du'a hoggaa du'e ummata oromootti baadha ummata oromootu rakkata ka du'e kanaafis kanatu gumaan baafadha je sababallaa beekadha hoggaa isaan koo kanniin hogganasiin bilisoomsa jee kunis hidhame ummatuma oromoo kanan rakkata waliif galla kanaaf ummata bal'atu ofiin of bilisoomsa opportunity ummata carraasi laallatu kanati faayidaa keeysan qabne kanuma akkanumatti jala fiigaa ooltu no 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 injira addunyaa keessa hoggansa shan keeysaa qabaate qabsoo keeysaa atis hoggansa shan qabaachuu qabda akka kutaa keetitti gaafadhu kana akka kutaa kiyyetti an harka sii dha'uudha moo maallaqa sitti fiduudha moo akka kutaa kiyyetti maaliin si keeysaa qaba akka jimmatti akka shawatti akka wallaggaatti je'i gaafadhu akka harargeetti akka baaletti akka arsiitti akka booranatti maaliin si hojii qaba gaafadhu dhaabuma kamuu waliif gallaa namni kiyyoo si keeysaa isi jirti gaafadhu hundayiniif harka akkasiitti kisaaraan kiyyoo bu'aan kiyyoo maalii gaafadhu tokkummaa jechuun isa kana beekumsa jechuunis dura ifilo wala boomsi nama bilisoomsuun dura of wala boomsi duuba kabajamoo Dr. Abiy ummata kana akkasumatti kabajamtoota bulchiinsa naannoo Oromiyaa ummata mana hidhaa Suudii jiru kana ilmaan biyya teessaniiti shanyii teessan waan ta'aniif biyyaafis gaarii waan hin taaneef biyyaafis waan gaarii hin taaneef ummanni kun ummata Itoophiyaadhaa kan ati bulchiif rabbi irra si kaaye waaqni tokkichi rabbi irra si kaaye waan ta'eef obboleeyyan kee tiru sanyii abbaa keetii sanyii harmee keetii waan ta'aniif ummata kana achirraa fudhachuun ammas kabajaadha
ست هورت مالي سنتيني ستوان تيف أمتكنا مقا ربي محمدي في كريستوس أومين سيف كددا سلي أومي في قوتوا الدنيا كان أومين سي كددا يوكان سي كددا أرمو قفن بانو المنما هندي المنامات سنين المنما المنامات يسوزر سونا أرمون بيتشا كذا اسر بيت است أوت علم إيالكو ملاو يسو لجزر نونا يانتم زر ناتشو يناتهم ياباتهم زروش ناتشو لا قرم لان تستدادرم تروس لالونا أنتنم بفتر أندام لك أحد كريستون سنم بفتر أندام لك أحد محمدንም በፈጠረው አንድ አምላክ አሐድ ስም ነው የምጠይቆት ጠቅላይ ሚኒስትር ጉራጌው ትግሬው ሁሉም መላ ብሔረሰቦች እዛ ውስጥ ነው ያሉት የሰው ክፉ እንጂ የብሔር ክፉ ስለሌለ እቺን ቃል ስሙልኝ የሰው ክፉ እንጂ የብሔር ክፉ ስለሌለ ነማ ሐማመለ ሰብኒ ሐማን ዋንም ጅሬ ይህን ስልጣን በሰጠ አንድ አምላክ الملك ذا الجلال والإكرام ስም ይሁንበት ወደ ሀገር አስገባቸው ውለህ ሳታድር ይሄ ጥሪ ይሰማል ሰው በዓለም ሕዝብ ፊት ቀና ብለን መሄድ በአውሮፓም በአሜሪካም አፈርን አገር አለን ማለትን አፈርን ለምን እናንተ ፌስታል ለባሾች ይያሉ ተሰደብን የጥቁር ሕዝቦች ተብለን እየተሰደብን ከዚህ ይልቅ ይሄ ደግሞ ይባስ ብሎ ፌስታል ለባሾች ተባሉ ኡመተ ጉራቸ ጃአኒ አረፈምኑ ኩኑት ትጥቃቴ ኡመተ ፌስታል ውፈቱ ጃአምኒ አውሮፓ ከሰቲስ አሜሪካ ከሰቲስ ኡልጉለኔ ደሙ ደደብኔ ኦፊት ቃንፈኔ ብየቀብነ ጀኔ ዱበቹ ደደብኔ namoonni jechaaf bakka guddaa kennuu dandeessan jechoota nan jiru dhaggeeffadhu waliif galla kanaaf akkuma warra mana hidhaasan አንጎ ከትገርሲፍቴ ሂቴኑ ባፍት አማስ አንጎ ቢየተና ረቢ ሲፍከነ አቲሙምቻ ሚኒስቴራት ኡመተከና ኡመተቃቲ ቡልቺቱ ከና ናፍባስ ሰሙክየ ረረኮቱ ጅራ ኒንጋጋማ የረው ሄዱዳን ዲባማ ኡመተ ከነናፍ ባሲ ኢልማን ኬሰኒፍ ስትያተው ሃዳ አባሳኒቲን ስትያተው هذا أبان ساني دررمني جرو قامني ساني كن مداوي جرا هذا أباك ينجي جيران نجاني بان دكتور عدي
haala abbaa isaanii masaakina biyya jiran saniif ja'i naaf baasi. Isaan kana waggaa naa baaftees yookaan nu baaftees መላውንም ስታወጣልኝ ይህንን ደግሞ ለእናታቸው ለአባታቸው አገር ላሉት በልና ልጆቻቸው ቆስለዋል። ሴቶች ማንስትሬሽን የወር አበባ አለባቸው። ሕፃናቶች አሉ። ዓለም ሳቀብል ስለዚህ ክቡር የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆይ ጥሪ እንዲሰማልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ምላሽንም ውሎ ሳያድር እንደምትሰጠኝ ትልቅ ተስፋ እናደርጋለን። ሙምሚቸ ሚኒስቴራ ከበጀመው ጋፊን ሴራ ቀቤስ እስንት ደይ ፈዴ ካለ አክ ፈራኦን ሙሴዳን ጄ አባረሜ አከነትን ዴቢፍኔ አብዲዳን ቀባ አከ ጋሪዳን ብየትናፍ ገልችቱስ አብዲን ረቢ ፊ ስረካየዴ ani hunnan qabu dadhabaadha jechuun mo'uudha malee mo'amuudha miti. Ati bulchiinsa biyya Itoophiyaadhaati. Ani immoo seera Itoophiyaatiin bulaadha. Seera biyyattiin tumatteen bulaadha jechuun beekuudha malee wallaaluudha miti. waan ta'eef መላ የአገር ልጆችን ወደ አገር አስገባቸው። ላንተም ገለታ ነው፣ ህዝቡም ደስ ይበላቸው። አገሪቷ ሁከት ውስጥ ነበረች። ከነዱረ ቢት ረኮ ከይሰ ቱርቴ አሲን ወያኔዳ አሲንሞ ረብሻ ጄቁምሰ ገረገራ ዋይዱት ቱሬ ቢየቲ ከይሳ ቢየቲን ተስገብ ይቀባቸው። kummane dha keessa jira gama gamana iyyama namni seera waan tokko dubbatu hin jiru yaada isaa kan dhiyeeffatu seeraan hin jiru wal arrabsuudhuma beekumsaan kan dhiyeessu hin jiru kan saba Oromoo jiru saba Oromoo bal'aa xiqqeessa gaafii xiqqeessu dubbata gaafii kabajaa qabu dubbatu gaafii ilmaan isaa ficcisiisu dubbata adaban qabu numa waca qabsoo seeraa godhuun beeku hunna ja'a yeroo hunna saniin itti gabbaanii hunna agarsiisan hunna saniin qabu lammada ummata Oromootti ba'aa ta'a gaa wallaalummaa kanaan borcamaa turre jechuu keenya sabni kunis borcamaa ture jechuu keenya ijoollee xixiqqishoodhaan akki sabni Oromoo jiru akka biraa akka kun xixiqqishaan as gubbaa natti odeessu kun jiru akka biraa ittim tun dhageessu nagaadha nama arrabsuu qofa beeyti kutaadhaan arrabsuu qofa beeyti malee beekumsa hin qabdu khalaas suuruma faarsuu beeyti rabbi faarsuu beeyti bilisummaan suuratti fakkaata
saba Oromootiif wanni gad dhaabbate tokkolleen hin jiru. Bara dhibba meeqa sabni kun qabsaa'e inumaa oggaa sabni qabsaa'e duraa balleessu. Fedhii nafsiyyaa fiitiin waa hunda walitti laaku. Natu beekan waan naman goone hin qabu. Ani hin beeku rabbitu beekaa waan naman beesifne hin qabu. Hundinuu opportunity dha. Bu'aa mataa isaati malee bu'aa sabaa tokkollee keessaa arginu beeku. Hamma lubbuun jiru uummatarraa ni corata. Dhiiga uummataa ni dhangalaasa fala tokkoon fidu gaafa du'e akkasumatti du'ee dhabama. Rabbiitu hayyameef moo lubbuu baatu tana. Rasuulli Rabbi hoggaa lolu. Qabeenya namaa hoggaa fuudhan kana hoo Rabbiitu hayyameef moo eenyurraa halaaleeffatan maal ittiin godhan waa tokkollee. Qabeenyi ulamaa hin guurtu uummatarraa masgiida jaare madrasaalee beekumsa hedduu jaare baankii lagaraammis hedduu jaare. Hangam matti biit waa'ee ulamaa hin gooteen deemti kasaba jaaraa jiru ulamaa. Obboleeyyan kiyya akka hundi keenya beeynu an dhaaba siyaasaa yookaan naan jettu taate kan wal mormee uummata Oromoo jidduutti dhangalaase malee kan naatu caala gufuun milkaa'ina ilma namaa siin jaa saayikolojiin addunyaa yookaan rabbiilleen ummata zamana boodaa fooqiidhaan wal mormu naatu beeka ja'anii wal mormu kan obboleessi ararrafu fooqii dhibba ol gubbaan jaarratu naatu caala rabbiin beekaadha jechuu dhiisanii ummata wal mormu gufuun milkaa'ina ilma namaa naatu caala ja'anii wal mormuudhaa fi waan dabree yaadanii gattuudha siin ja'a saayikolojiin. Rabbiinis laa taqnutuu min rahmatillah. Rabbiin beekumsa nuuf haa kennu. Rabbiin beekumsa nuuf haa kennu. Mana hidhaa kanarraa baafachuu dandeenyee jirra. Mee eenyu hogganaan nuu baasu? Nama gajjaarame tokkotu nuu baasaan. Akkanumatti qilleensarraa suuraadhaan mootii jechaa akka nama suuraa gabbaru yoo mootiidha naan jette Kadiir mootiidha jettee suuraa tiyyarratti barreessite anaa hunoo mootummaan qabu kanumatti nagaya ta'a ifiifuu mootummaa biraan na bulchaa jira duuba ati kijibdee moo hin kijibne. Kanaaf anaa kana mootii gootee waa hundaan gadi jaartee gadi dhaabdeeti yoo mootii naan jette tola. Akkamma Dr. Abiyyi gadi jaarame kana akkuma isa jaartan kanatti hoggaasan akkasitti kana namni godhu jiru apportunumatu bu'aa mataa isaati abbaan isa kanaa oo خلاص كناف مال قدا خديرس نما سكرانسا يا ورمو خيدو مي ماله يا ورمو صرف نظر بسيزابان يا ده سكرانا كنان هانا كهيرو جيت مال لباو تعالانيس شم والرجال مي أنا دم منا بروم سرا بيم هيدا تشم لا خلاص سكران سنيتما نتلا فاكاس أنا سبا ورموت يا ورمو خاتو مالي كمير رفتا
maalitti nakaasaa jiraan agar maalitti gajjaaramee jiraan agar akkanaan lubbuun dhiiramee qadamtee dhumee mana hidhatti shimtee dhume boollatti cimtee dhume is wrong dogoggora kana wanni ni juuf siyaasaa keessan bareechaadhaaf kafaanis kayfinjet abaanis kajet badhaadhinnis kajet sirreeffadha siyaasaa keessan hundi kee eenyuun beekumsa marabbiin naa himee isinii hime kanaan beekumsi rabbi harka jiraaf keessa barbaadu dhiisa wanni isinii keessa sirriidha eenyumaaf gala saba Oromooti sabri Oromoo akkuma isin hooggansaa qabutti kan ammaas abukaatoo mirga isaa qaba kana beeki abukaatoo mirga isaa ka dubbatuuf ka diir qaba akkuma isin hooggansaa qabutti abukaatoo mirga isaa ka dhugaa dubbatu ka diiris kaayyatee qaba akkasitti beeki lakki nuutu muree murteessa ka diiras keessan galchuu no dhiigan dhangalaasee barcumni kabajamaadha odaa bultumii ka diir hin galchu jechuun odaa bultumii hin galchu jechuudha dabbaalatti gaaraan galchu jechuudha jarraa abbaa gadaa qabsoo keessan galchu jechuudha elama gultuu qabsoo keessan galchu jechuudha ummata argee qabsoo keessan galchu jechuudha kun siif hin eeyyamu akkasanitti yoo baan isiniif hin eeyyamu dhiiga dhangalaafne qayroo harargeedhaa hin galchu jechuudha ka dhiiga dhangalaase eenyuma caalaa nutu dhiiga dhangalaase waan ta'eef dhugaadha nuti isin qallaa isin nuu qaraa jechuun isin harka dho'ituu teenya nu jechuun danda'amtu odaan bultum akka seera Oromottis yookaan haasa'u beeytu taate yookaan ana caamma nuuri gaafa kaaniin jeetanaa miti gawwaa ilmaan gawwitti ka isin gatuu taa'uu niin beeka jee struus ofittummaan hin hojjetu jechuu keenya rabbiin mana tolchee hunda keenyaafuu garagara kaa'e rabbi sodaanna malee wali sodaanna akka jimmatti ni galcha arsiis akka arsiitti galcha wallaggaas akka wallaggatti galcha baalees akka baaleetti galcha yaanni kun cuunfamaadha bakki nuti jennu kun madaa nama hundaati kan isinillee mana hidhatti fixe gamtaa dhabuu keessanii badii abiyyi miti gamtaa dhabuu keessanii gaaf tokko gaafa Jawaarri du'a jaan akka tasaatti amma mootummaa dhabamsiifna gaafa jaame tokko wal biratti isin garree eega biyya dheetan maal akka isin goota hin agarreen ummatuma makiinaa gubbaa koree wow naftanyaa wow juu tokko malee tokkollee nagarreen piipi makiinaa jettuu fi alaabaa dila takkaa fi hasimatan tokkoon arge malee kan gattaa'e walitti ijaaramee dhiiga ilmaan Oromoodhaa bakka tokko argeen beeku istruus manni Oromootis argeen beeku dhugaan qabsaawaa dhugaan irraa tolti dhugaan nama rabbitti amanu irraa tolti dhugaan nama nafsiyyaa isaan gabbarre irraa tolti dhugaan ni mi'ooyti dhugaan nama moositi
ummata dhugaa waggaatti himan aaru yoo kan taatan taate gabrummaa keessa jirtan sammuun keessan bilisa. Ummata dhugaa yerootti himan gammadu ta'uu danda'uudha qabdan. Dhugaa demoo dhugaa miti. Kanarraa kanaaf dhaaba qabdanii wajjin rabbi isin gargaaru. Eenyumaa keessan dhaaba badhaadhinaatis yoo ta'e ummata Oromoo godinarraa caffeerraa hanga godinatti kutaa Oromiyaa guututti jala deeman caasaansaa uummanninis ummata Oromootii miti ummanni sun jechuun hin dandayu mirgan qabu. Dhugaadha moo dhugaa miti? Saba Oromootiin gaafadha. Hin dandayu. Arrabsuus hin dandayu. Fayyadamaa ta'uu dandaya siyaasa jechuun kana waan ta'eef. Akkaanis ta'e kam fedheenis. Kana keessatti yoo qabsoodha waan ta'eef du'uun ni jira ni du'a. Keenya qofa nu mul'ata malee hundinis numa du'a. Kanuma. Kaafaa jala Oromoon ni jira. Ni jira. Duraan gaa siraatal mustaqiima irraa faca'eemi. Muhammad Alamin jalaa faca'e. Sila hoggansiisaa gaarii Muhammad Amin. رسول الكريم أحمد محمد فجأة كناس وين سايدي بدارينا كبدي كوني سوبلي سكي جارب سوتان كدير no Atis Rabbi si gargaaru jabaadhu karaa nagaya sanii Rabbi salaamte salaamaa si buusuu umaan ja'aan tokkorro goree tokkon dha'u saba kiyyannarraa qoodama waan ta'eef yookanis kana jalaas ummata diin islaamtu jira ummata Muhammad rasuula kiyyatti qabsoon qabu ummata kana dhahee gargar facaasee siyaasaadhaan kanaafiin hunda keessanii akka faranjitti like siin ja'a malee an gamtaa tokkummaa addunyaatiin deeggara World Unites Globalization System Peace. Dhageessa sammuun kiyya akka ilma namatti yaada malee akka Oromoo qofatti yaadu. Ammas akka Afrikaa qofatti yaadu. Akka Rasuul Amiin yaadan akka addunyaatti yaada. Kana jala murii beeki. Oromoon nama caalaa sinjuu Oromootu nama caalaa sinjuu Oromoos namni caalaa sinjuu wal qixaan jammata addunyaa kanaa wajjin waliif galla. Addunyaa guutuufin rahammata kadhadha. Ergama aalamaa jala waan hin jiruuf Rabbiin kiyyaas fantashiruuf ardi diinsi uume waan je'eef sammuun keessanis akka hin daaqotti kan yaanneef ammas yoo ta'e kun Masri keessa jirta kun Ameerikaa kun Kanadaa kun Awurooppaa kun Awustiraaliyaa keessa jirta waan ta'eef addunyaan rafa caatee jirta waan ta'eef maaliin namummaadhaan biitii koola galtii siif taate Oromoo itti osoo hin taane koola galtii namummaadhaan waan siif taateef namummattiin amana. Kanattiin amana ummanni kun gawanni koola galtii nuuf taaniif shanyii teenya miti maaliin jenne yaada Rasuul qaban yaada aalama guddaadha warri itti fayyadamuu danda'an akkanatti itti fayyadaman Rasuul Amiiniin warri itti hin fayyadamne immoo goda keessaa waa dhawaa jechuudha. Waliigallaa nama saba hundaa wajji jiraachuu danda'u Rabbi haala amala keessan tolchee isinaa godhu shanyii tiyya daldala keessan isiniif haa bal'isu. Eenyumaa wajji diina Rabbi isinin beeku. Dallansuudha saba abaarame kanama kaanii wajjiin kaanii wajji wal nyaachaa deemu. Saba kiyya. Strus.
Rakkoota inni guddoon hiyyummaadha. Rabbiin hiyyummaa keessaa nu haa baasu. Kunis dhaaba ABO'ti. Inninis akkuma ABO teessanitti haa jiraatu. Nama Oromoo jala jiraa miti. Maaltu naangee an Kadir. Kanaas ragoree kana rukutee ofii kiyyaaf diinaa jechuun hoggaan badhaadhina ragoree kana dhee kaafaa odee hoggaan kaafaa ragoree ABO'dee ani fiifuu diina Oromoo guddaadha jechuudha. Beekumsan siimi bakka tana qaban. Maaliifoo an Kadir isin hundarraa sammuuti wala boomsee eenyuun Rabbi sodaachuudhaan Rabbiin na bilisoomsa jechuudhaan isin hunda beekumsa Rabbii yoon isinitti hime caalaa namaati ani. Perfect. Rabbiif yoon gabroome kan nyaachisee na obaasu ummata kiyyoon gabrummaa Rabbitti isin yaame waan qabdan irratti Rabbi tokko isin haa taasisu wal isin haa jaalachiisu jee isin yaame Rabbiin tokkummaa jaalatan sheexaanan taane beekumsi dhugaa isa kana. Beekumsa dhugaatu walabaa fi bilisa nu baasa. Wallaalummaan abadan saba Oromoo kanan gammatti hayyoo Oromoo meeq daaraa godhe dama boodii teessanis godhe kanuma kala sangalu bunjiru lafaa kaanuma jaanuma ficcisiisa mallaqas numa guurrata waan tokko sabaaf gad hin dhaabne eenyumti nu gad dhaabee hin beeku. Ulamaa'ii Rabbiiti gannu dhaabdee kaanii fi kaan jidduu magantaa nu dhaabbattu. Kanaaf eenyum kanin amma durallee isinii hojii ol dhabee dhiifama naa godhaana. Eenyumti kan kee dhiifama eenyumti kan kee yoo dhiifama naa gootan Rabbiin dhiifama isinii godha. Siyaasaadhaan akka waa meeqa dubbii tana keessa osoo seenu dhumarra saba Oromootiin keessaa badhee. Otoo dhaabni siyaasaa wanni irratti ijaarameef anaa fi ana waliin dha'uudha malee anaa fi ana araarsuu waan hin ta'iniif dhaabni siyaasaa naaf dhaabbate ka ana hunda bakka takkatti ijaaree kan wal lollolchiifne kan amantii tiyya kabaju kaniin faayidaa kutaa tokkoo keessatti hin arkine kaniin faayidaa kutaa 11 keessatti argu kaniin bu'aa kutaa tokkoo keessatti hin arkine kanumma kutaan tokko gootatti ja'amu kaniin an gootummaatti hin qabne qabsaa'ee ani itti arrafamu kaniin an nuti seenaatti hin qabaanne kun opportunityidha kun siyaasa osoo hin taane opportunityidha carra laallattu yettiin faranjii akka beekumsa is not wonderful leader miti successful is miti guutuudha miti khalas shanyuma isaatotti faarfama isumatu gootatti ja'ama ati waa takkaati isaaniif waa qabduudha khalas no nu hundi keessatti farkuudha qabna keetuma qofatu goota jafaarfama kee kun hoggaan hin dubbadha jee mataa keessaa dhaawama kee ilmoodhaa miti kee gootaa miti kee waa takkan goone dhugaan Rabbii kun hoggaa akkatti mi'ooytu gartanii ilma namaa kanaafin gaa kanaas hin jiru Rabbiin yaa Rabbi waliin dhayi ummata Oromootiif jidduu mala dhayi jechuutu jira mee kadhaa abbootii tiyyaa keessa sabuma hoggaa Jawaarii fi Baqqalaan Faanis hidhaman jala maraate jala boo'ee maallaqa isaatis baasee kanaan qabadhanaaf mootummaan kiyyaa fi hogganaan kiyya rasuulii gaditti isaan kana shanyii tiyya kana hoggaa namni du'es jala fiigee hiriiraas bee hoggaa namni duraa du'e hoggaa Hacaaluunis du'e noonis du'e kaanii awwaallatan anis gaafan du'e na awwaallatan isaanuma kana gaa saba kiyya kana mootummaan ka walabana baasuus isuma saba kiyya kana achi inni kun kutaadha je'e nam filu
natti naafu aangooti janarraa fuute naan injuu ilma kiyya Oromoo guddate naan jaa hanga fedhe ka siyaasaa kun dhiirummaati je sirritti ni beeka dhiirummaati je san akka waan hin dhiirummaa irraa fudhadhu dhugaati yaa awwaalu fedha no an dhugaa keetii sin awwaalu anis aangoo barbaadan deemu arraa ammataa fi qabriitiyyan barbaaddata deema jaalala rasuulaatiin barbaaddata deema meena dhageessa dhugaa ummata kiyyaatiin rabbi biraa barbaaddata deema dhugaa ummata kiyyaatiif icciti ummata kiyyaa taniin amma duran beeyne taniin hundaa hojjoollalu eegaan rabbii kiyya qabadhe akka inni itti na qaraasise amrii inni afaan kiyyaa gadi baasu jecha warqee fakkaatu nu malaali kadiir kalee isaatii fi kun tokko miti mi'a filmiyaa tokko miti beekumsi inni qaree fi kun tokko miti rabbi hangaan deeme kanatti laali amma bar islaamummaattiin daladheeni bar guyyaarraa namni naan kennine tumaan daladhee guddadheeni bar ani ilma bar abbaan isaa tasbii miliyoona 5 lakkaa'u bar halkan tokkotti subhaanallah bihamdii subhaanallah ilaziimi kacitaan gubbaan meedhe bar abbaan kiyya beeki kana abbaan deema nyaateef ilmi afaan himmi haa uumane walii galla abbaan kiyya kuma takka siin jaa malee rabbii isaa malee quban qabu waliif galla kanaaf sanyiin irraa dhaladhees guutummaan akka arkitan kana kunoo sheemiin ibroofaadha sheena warfaadha shiba marashaafaadha sanyiin tungaa sanyii diin biqilchite kan jimmaas arsiisnis irraa barate guutuun Itoophiyaa sun Guraagee fi Sixxeenis hadareen hundi irraa baratanii diin rabbii kana kanaaf isuma kana amru morra keenyaan natti dhufe jechuu keenya guyyaa keessa gaa kanarraa kan hafe Harargee jechuun Arsii jechuudha Arsii jechuun Wallagga jechuudha Shawaa jechuudha Jimma jechuudha isin hunda jechuudha yookaan addunyaa kana hunda jechuudha rabbi isin haa milkeessu rabbi isin haa qananiisu waa hunda rabbi isin haa beekumsa rabbi isin haa kennu ammaas irra deddeebi'uudhaan fixachuudhaaf hin deema gaafii tiyya mana hidhaadhaa keessa ka jirtan gaa obboleeyyan kiyya kan mana hidhaa keessa jirtan rabbiin furmaata biiznillaahi ta'aalaa ergaa nama dabarfadhe kana dabarfadheetiin jira rabbii kiyyaas kadhadheetiin jira ahad isinitti isin dhagayamin achi keessa teessanii waan biyya tokko waan siyaasaa tokkollee hin dubbatan isin hojjetachuuf biyyaa baatan obboleeyyan diinagdeedhaan guddadhaa ani kanan beeka diinagdeedhaan guddadhaa isin hawaasi laal biyya faranjii tanatti ka siyaasaa barachuu barbaadees siyaasaa baratee guddata ka biizinasa barachuu barbaadees biizinasa baratee guddata ummata akkasii ta'a hundaan siyaasaa jala deemtan hundumaan siyaasaa jala deemtan siyaasaan tun jiruuf jireenya nama wallaalchi bara meeqa siyaasaa goota waan takka gad hin dhaabbanne dhaabnummaan gad dhaabbatan tokkolleen hin jiru ka tokko ta'e muummadoon tokko sasumaa guruppii takka jaarratee an Oromoon bilisoomsa jaa muummadoon tokko sasumaan ka'eeti Oromoon bilisoomsaa nuti tokko jaa muummadoon tokko sasumaa ka'ee Oromoo bilisoomsine naan jaa hoggaa mootummaan tokko deeme maas mootummaa kanaan diiguudha jaa asuma ajanduma baasa ajanduma maara gattaa'ee qubatee waan takka akka ilmoo namatti hanga sabaa sablammii meeqa gadi teesse keenya qoqana qofatu addaa sabaa sablammii keessaa sabaa sablammiin hundi gaduma taa'anii kanoo miidhaa qaban ummata isaanii jijjiira miidhaa san obsanii ka qabsaa'us numa qabsaa waliif gallaa yaa shanyiiti waliif gallaa yaa shanyiiti muummadoon kunis muummadoon dhibbi garee garee dhibba qabu kamiti tokko
كناف ربي قفته توكو أحدنا أحد موتي بلال يامتين سنيف ياما شمرن بيتياتيس درجو بيتياتيس هاولي فمقدو بيتياتيس كان الراديو كان جروفيس ربينك يا أحد رحمن باري ودود موتي قلبين تيتون جالت هقاي سيام تقمد موتي شريكا قمنا كانين سمالين أبدا كانين سمالين ذكر